ulfaadhu galatoomii deebiftillee haa ta'u ammoo irra deebi'eetuma si gaafachuudhaaf abroonnatiin keessaa beektee abroonnoti jedhaniin kan maqaa nama baafatanii dhufan kuni 1974 beektee abroonnatu bakka irraa kanaa ture jechuudha. Jaarsa kuffisuu irratti gareen Oromoodhaa carraawwanni gareen Oromoodhaa shoorisiin taphatte laafaa miti. Jaarmoota shanan gurguddaa gaafa santa turan keessaa sadii harka Oromootiin hoogganaman. Sannaa Likkeedhaa Oromoo, Dr. Sannaa Likkeedhaa, Dr. Baaroo Tumsaadhaa, Dr. Hayilee Fidaadhaa. Abroonnotii san keessatti hirmaatanii jaarsa kuffisanii Shaalaqaa milishaan beeytee Mangistuu Hayilamaariyaam jeneraal Baantii ajjeesee jara kana hundaa'u nyaatee kukkutee fixe. Hoggaa 17 uummata keenya dhiiga bochise. Abroonnatiin gaafa sanillee uummata Oromoodhaatiif abaarsa taate malee beeytee bu'aa buusuuf hin dandeenye. Balaatti fidde malee bu'aan buufneef. 90 takkaas maqaa beeytee coomsaatiin Shigir Mangistiidhaan carraa dhufte sanitti uummata Oromoo fayyadamee jechuudha adda bilisummaa Oromootii fi jaarmoonni 87 seenanii turan. Gaafa sanis akkuma gaafa Haile Sillaasee sanitti beeytee ammas deebi'anii abaa'oo gananii hoggaa 27 gaa uummata Oromoodhaa khasaaraa gurguddoo san nurra geessisan. Abroonnatiin gaafa sanis waan hojjetteen qabdu jechumaaf barbaadeeti. Ka sadaffaadhaa ka bara 2018dhaati. Bara 2018 illee jarri kun jijjiiramanii ODPdhaa jechuudhaan gurmuu gaaddisa hooggansaa jechuudhaan abroonnatiin gaafa sanis ijaaramtee tuma turte sanis ka kodo hoggaa torbara dhiigan boochisaa jirti. Duba obbo Abdataa abroonnatiin 2025 kan sadeen darbe sanirraa adda ta'uu ni danda'a bu'aan buusaa uummata Oromootiif. Inni calqabaa abroonnatiin humti kunuyyuu calqabni maqaa isaatirraayyuu maqaa abaramaadha. Maaliif jennaani warri kun karaa itti abroonnat jechuun waliin jechuun itti fakkaata. Waliin namni waliin waa godhuu waliin waa yaaduu danda'u warra waliin waa qabudha. Warra kana wajjin waan qabnu. Warri kun nurraa fudhatanii nu saamanii qabeenya keenya irratti abbaa ta'anii dhufanii ofirraa buqqisuuf Oromoon gaaftin amiin jedhee fudhatee taa'ee hin jiru. Ajjeesaa, du'aa, lolachaa as ga'e. Takkaallee jilbeeffatee hin beeku sabni kun. Iddoo kamitti abroonnatii waliin taana takkaa nagaanuu yaadanii beekanii takkaa hammeenya malee muka dhaabanii fannisanii hayyuu Oromoo keessaa ija jaamsuu malee qaroosaa isa ol ka'e keessaa ajjeesanii balleessuu malee waan inni qabu saamanii aadaa isaa safuu isaallee xiqqeessanii maqaa inni qabullee irraa jijjiiranii maqaa jibbaa maqaa bineensaatti itti moggaasanii warra akkasittiin taphate kun akkamitti si faana abroo ta'uu danda'a si waliin ta'uu danda'a abroonnati maaliiti walumaa galatti akkamitti namni bineensa amanee bofa amantee bofa wajjiniin fira godhattee wajjiniin taa'uun yookaan wajjiniin kan biraa miidhuudhaaf deemuun baay'ee nama ajaa'iba. Nuyi tokko dogoggorree abroonnati maqaa abroonnati sana lama dogoggorree maqaa abroonnati kana nama si awwaaluuf si balleessuuf deemu abroonnati ana wajjin jira kan kooti qaama kooti na waliin jettee amantee wajjiniin si'a tokko dogoggortee deemte si'a lama dogoggortee deemte sadii maali afur maali shan maali jaafaa maali warra kana wajjiniin waan qabnu waan walitti qabnu hin jiru abroonnati sana ta'uu hin dandeenye. Kanaaf uumamni nuti saayyuu abroonnatiin kun siyaasa ittiin hojjenna jedhanii namoonni tokko tokko siyaasa hin taane siyaasa deebistee isa nyaattu wajjiniin ijaaran of keessatti ijaaranii akkatti of keessa buqqisan dhabame itti rakkatama. Abroonnatiin kun duruu dogoggoraa ammas innammaa kun Oromoo Amaaraa waan jedhamuun uumamee itti rakkataa ba'e namni. Ganda Amaaraatti uumamne wanti sun Amaara ganda qaba bakka jedhame sanatti. Handhuura Oromoo keessatti Finfinnee keessatti uumame. In another way Amaaraafis bakka kennine abbummaa kennine irra jechuudha bara. Oromoo Amaaraa
handhuura sana keessatti abbaa ta'aniitu nuungita ta'anii abbaa biyyaa abbaa qe'ee sana wajjiniin nuungita ta'aniitu dhimma sana irratti mari'achaa jiru, dhimma sana irratti lolaa jiru. Isaan gara barbaadanitti sheeppi godhuuf harkifatu, nu immoo iddoo kaleessaatti, iddoo aadaa isaatti, iddoo safuu isaatti, iddoo abbummaa isaatiitti harkifna. Wanti wal dhiibu kun wanti waliif hin qajeelle yookaan immoo wal cabsuu malee waliin waan ijaarre kun akkamitti akka inni wal harkisee duruma isaa abroonnatiin sun Oroo Amaaraa wanti jedhamu sun dhibee ture nuuf nama tokko nama hubateef dhibee maal jechuudha wanti kun? Maal jechuudha Oroo Amaaraa maaltu walitti hidhe? Waan jedhamu sana otuma jennu lamaan bullee hin tarkaanfannee wal nyaatamuun eegalamee adda adda harcaamee jecha. Amma immoo warra akkuma tuu lakkoofte jaarmaalee gurguddoo kaleessa turan kan akka Sannaa Liqqeefaa warreen gurguddoon sun keessa darban isa sanarraa waan sadii argine hin nyaataman. Tafarii Bantee dhumarratti hin nyaatame. Isa dhuma. Sana boodas namnumti keessaa ija qabu maa jiraata dhamee Taaddasaan nyaatame. Oromoon ergeessi baatee jedhamtee ijoollee dargaggoo qaroo wayii fuuldurri ishii ifa ta'e wayii yoo argan jarri kuni yoo danda'an karaa sagaleen dhaga'amneen illee balleessu. Yookaan immoo yoo intala fidaniitti heerumsiisanii fidanii xaxanii saba isaarraa kutanii xonqolaa fi tibtaaba isaanii sanaan xaxanii akka inni saba isaa irratti as garagalee diina ta'utti tolchuu sana booda gara firaarraa dugda garagalfata. Kana ture hojiin isaanii. Warri kun warra si wajjiniin egeree biyya sanaa yaaduu miti. Warri si wajjiniin mirga namaa yaaduu miti. Warri kun warra sirratti halkanis guyyaa sirratti waa yaadu. Abroonnatii warra kana wajjiniin takkaadhuma jiraachuu hin danda'u. Warri amma achi dhaqe akkuma durarraa dubbachuu yaale. Warri amma achi dhaqeetti hirkate kuni you know what? Dubartiin na deesse wanti garaatti hafu tokko jira maalin obbaati jedhamu. Ishiin qulqullooftee obbaate ilma namaa keessaa fudhatanii obbaatee sana gatu hin awwaalu. Akka obbaatii sanaa ta'an warra kun. Kun hundi isaan quuquu didee hara dhaqanii ganda kana jala taa'anii warra kana wajjiniin taa'anii asitti as garagaliin haadha ishii boochuu arguu dhabanii dheengadda mucaa daa'ima salaaletti bar qalanii basumaan jedhanii qalanii bar. Marrimaan baqaqsanii bar ulfa keessaa baasaa jiru jarri kun. Morma kutanii ittiin dhaadataa jiru bar. Har'a bofa jeeftee ittiin hin dhaadattu. Waan lubbuu qabu tokko jeeftee ittiin hin dhaadattu. Oromoon akkanatti warra du'uutti jiru. Warra ajjeesaa jiru wajjiniin achi garagalee kan isarraa dhalate kan harma haadha Oromoo hodhee guddate achi garagalee warra kan wajjiniin taa'ee yoo kana yaada ta'e maal jetta kanaan? Uumamuun otoo tafee jetta waan biraa miti. Yookaan immoo akkuma waan isin jedhe sana gatame. Isa kana malee dhuguma dubbachuudhaaf. Natti hin ulfaatu warra kanaan waan waa jechuun nama dhaqee warra kanatti hirkatu. Maaliif madaa isaan madeessan argeera. Kaamni kun bifa jijjiirratanii waan isaan ijoollee keenya godhan argineera. Waan isaan dubartii keenya irratti raawwatan argineera. Waan dachii keenya irratti raawwatan argineera. Waan seenaa keenya irratti, aadaa keenya irratti, safuu keenya irratti raawwatan argineera. Namni dhaqee kana booda warra kanatti firoomuu waan fedhe jechuunidhaaf safuu Oromoon cabsee jedhee waan irratti gaabbuun qabu. Waan danda'amee warra kana wajjiniin firooma sana addaan kutachuun qabnaa. Kanatu nuuf mala warri kun nuuf fira ta'uu hin danda'ani. Oromoo fira ta'uu hin danda'an. Dargaggoon Oromoo, haati Oromoo, isheen mar'imaan ishii sabbataan hidhattee warra kana guddifte dhiiga ishiitii warri guddate ishii ganee tarraa warra ishii qaluudhaaf daa'ima ishii jalatti basumaan jedhee qalu jalatti dhaqee hirkatee achi jalatti taa'ee as nutti haasa'u ishii irratti haasa'u kun fira kooti jettee waamuun ishee irra jiru garaa ishee kutachuu qabdi. Dargaggoon Oromoo obboleessa kooti fira kooti warri kun naaf yaadu jedhee yaaduun isarra jira garaa kutachuu qaba. Isa dhumaatiin kun kaleessa dogoggoroon adda addaa raawwatanii dargaggoo irratti wanti raawwatamaa ture sun hundumaa dogoggoramee jennee iddoo tokko tokkotti namoonni of agarsiisuudhaaf ijoolleen keenya dhumuudhaaf karaa mijeessanii jenneerraa waan baay'ee jenne.
inni ammaa ifatti dibbee rukutaa sitti dhufaan jira dhaqoo sitti garagalee diina wajjin bineensa wajjin si nyaachuu si dhiiksuu si qaluun immoo keessa jalatti qaluufan dhufaa jira jedhee warra dibbeen irratti rukutaa deemu kana tooftaadhaaf nuun jedhu. Tooftaa akkamiiti? Tooftaa maaliiti? Tooftaan inni guddaan obboleessa keetii walii galuudha. Tooftaan inni guddaan abbaa kee wajjiniin walii galuudha. Gadadoon haadha kee irratti haadha dhaltee si guddifte ji'a 9 garaatti si baattee ammati nama taatee amma gaafa ishii gantuutti si faana dhamaatu ishii badiirraa hambisuudha. Tooftaan. Eessaanan ishiin akka gaaf tokko uffattee gammaddee umurii ishii fixattu godha. Yoo ishiin beelofte waliin beela'ee waliin dheebodhee jechuudha tooftaan inni guddaan tokko. Tooftaan of ijaaru, wal ijaaru, jarjaraa ofii qabbaneeffachuu, goota ofii jabeeffachuu, wallaalaa isaa qarachuu. Beekaa isaa afaan immoo deemu, dhaga'u, wal mari'achuu. Beekan jennaan waa'ee beekaa kana namni digirii 2 qabu, digirii 1 qabu, doktor, profeesar. Kana miti, kana qofaa miti. Beekumsa dhugaadha. Beekaan nama saba isaatii yaadu. Waan saba isaatti dhufu kan yaadu. Beekaan nama waamamee owwaachuu danda'u innaa lammiin isaa waame, innaa haati isaa waamte, innaa abbaan waame, obboleessi isaa waame, obboleettiin isaa waamte, roorrootti mattu jalaa owwaatu. Ana malee maal qabdi jedhee kan hirmaatudha beekaan. Kanaafi kun beekumsa miti dhaqanii ganda namoota ta'anii achi as nutti haasa'uun suni inni kun balbala cufatanii Oromoo keessa abaarsa Oromoon ofirraa gaggeesse abaare sana baaramanii deemaniiru nutti deebi'uu illee danda'an. Oromoon harka isaa waaqatti ol qabeet dachii kana dha'eet haati harma ishii qabatteet marmaan ishii ji'a 9tti ulfooftee bahatte sana wajjiniin dhamaa baate naannoo hiikamamoo naman ta'amoo nan du'a jetteetti sana qabatteetu gantoota nagananii yaa Waaq ilaali. Warra naganii ati gani jedhanii abaaranii ganamaniiru warra. Kanaaf nagaatti inni biraa gallaa warra sanaa warra sun baay'ee kana booda nu yaaddessan baduun isaanii garuu otoo fira qabanii, otoo lammii qabanii, otoo obboleessa abbaa qabanii, nama isaan gorsu otoo qabanii, nama qeeqee isaan deebisu otoo qabanii isa kanasumatti dhiisanii arrabni xaxaxaxa jedhuudhaan arraba qofaadhaanii beekumsa argatu se'anii dhaqanii namatti hirkatanii achi ta'anii ija nutti babaasan kun nagaatti jenneerraa nagaatti jennee biraa gallee waan walitti deebi'u natti hin fakkaatu jechuun barbaada. Ayyoo ulfaadhu. Mee kan biraatis mee asumattuu maaliif beektee dubbii kaabaa kana saba kana burjaajeessuu hin qabnu. Wal nutti as deemaa jiru kuni beektee keessummaa mi bara. Seenaa keenya of booda dachaanee wanni isaan nu godhan waa lakkoofsan qabdu himamtee tun dhumne hin barreeffamne jechuudha. Kanaafuu jenesaayidaroota kanarratti gurmuu Shaabiyaa Wayyaaneetii fi TPLF kana maaliif abaawoon akka abaawattu gabbee gurmuun tuni beektee Oromoo kasaarsiiftii abroonnatiin tuni Oromoo miitii jechuu maaliif hin dandeenye abaawoon kaafaa'u maaliif gabbee ejjennoo isaa kiriirii lafan keenya waboo maaliif gabbee kanan balaaleffanne illiitiin teenya warri barata jiru kunis maaliif gabbee tanan goone yeroo ammaa tana keessatti maaliif ofiifillee burjaajanii Oromoo burjaajeessan jechuu maaliif itti ulfaatte maaliif itti ulfaatte jechuu miliik balaaleffataa zammana kaasee faarsuun akkamitti ta'a jechuu mallas balaaleffataa Dabratsiyoon akkamitti firanuu ta'uu danda'a yoo akkas taate kaa maaliif buufnee jechuu Wayyaanee yoo isin kafira taatu taate ka arsaan nuti qeeroon kuma I don't know kuma 10 kuma 6 kuma 7 jaadi achi oluutu itti dhume so warraaqsi 2014 irraa haga 18 sanillee dogoggora jechuu nama nuun taane jennee kuffifne arra beetee nu taate koottuun akkamitti ta'a jechuu miliik abaaraa akkamitti zammana kaasee fira godhachuu dandeenya. Kuni maaliif abaa'uutti ulfaata maaliif gabbahanii deenjaraas deemu jiru kana saba kana burjaajii keessaa baasuudhaaf mooraa keenya kanallee luucootee Oromoon kaayyoo isii taganamaa san qabattee ka qabsoo isii itti fufattu akka murannoo argattu burjaajii kana keessaa baatu shoorri abaa'oon kaafaa'oon waboo fi akkanumatti illee beeytoonni Oromoodhaa taphachuu qaban maal jettee yaaddaa maal dhaamtaafis. Ane warri kun callisaniiru hin jedhu dhugaatti gaafa TDF as deemtu
kallattii itti balaaleffatame, kallattii itti kufanii, itti kuffisanii deebi'aa kallattii itti deebi'aadhe hayyoonni illee karaa biyya alaa biyya adda addaa jiran illee warra kanaan siniif hin malu badii irra caalaa keessa seentu nurraa deebi'aa waan jedhamu suni dubbatamaa ture, dhaabni illee dubbataa ture, kafaa'oonis abaa'oonis. Isa ammaa kanas dhaabni abaa'oo fi kafaa'oo kuni dhaaba akkuma dhaaba siyaasaa xiqqoo wayiitti fannee dhumite. Wanta jiru hunda bitaa mirga ishiin talee ilaalee ejjennoon inni si'a tokkicha ibsinni si'a tokkicha baasu uummata Oromootu wajjiniin sana fudhatee ka'a. Kun maa gaaffii hin qabu. Inni kun immoo keessumattuu wanti amma raawwataa jiru kun ammam akkuma yaate durayyuu wanti kun dhugaa miti sana qabatamaadhaan waan hundi qoratameetu Oromoo egaa kanasitti deeman suni inuma takkaadhuma duubatti hin deebine. Anis miseensa dhaaba kanaati. Waan dhaabni koo hin feene tokko hin dubbadhu. Waan dhaabni koo hin jaalanne tokko hin dubbadhu. Dhaamichi immoo akka dhaabaatti abaa'oon ibsa kana baase jedhee baasuudhaaf kan kana dura ba'anis jiru dhimmoota akkasii immoo kallattiidhaan dhimma kanarratti ibsa baasuuf abaa'oon waan inni takka duubatti deebi'u hin jiru, kafaa'oonis waan duubatti deebi'u hin jiru. Maaliifi dirqamatu isaanirra jira. Maaliifi badii nuti amma shakkinee irraa yaaddofnu kana irra caalaa 24 hours jireenya isaaniitti kennanii warra waan kanarratti bitaa mirgaan waan nutti adeemu, waan nuuf deemu warra xiinxalee ilaalee hayyuutti gaafatee marii irratti geggeessee waan isaa malu ibsa isaa malu baasuudha warra kun. Sirriitti harka isaanii jira waan ammam akka hin deemu. Waan lollumti amma deemu kun ammam akka inni ga'u gatii isaallee madaalanii warra kaa'uu danda'udha warra kun. Kanaafuu dhimma kanarrattis not too late jechuudha maafanii. Ammas wanti eegamu hin jira, kan eegamu jira. Isa eegamu sana immoo boru iftaan booda ilaallee wanta sana wajjin walumatti qabamee waan ammas hin jedhe sana. Garuu sabni akka sabaatti saba kana keessaan gurri koo baay'ee ummaticha keessa jira. Sabni kun akkuma ammas hin jedhe sana waaqatti kenneera. Haati harma ishii qabattee waaqatti kenniteetti gantoota kana dhimma gantoota kana. Nagananii harma koo dhiiga kootiin guddatanii naganan jettee kennite. Abaa'oo fi kafaa'oon jaarmiyaan yoo ignoor godheyyuu ummatichi fudhachuuf hin jiru. Isaan immoo ignoor godhuuf hin taane dhimmichi akka anii fi atamma dafnee irraa haasofne kanatti gadi baanee haasa'uu dhiisuun waan itti eeggatantu jira malee anis waan quba qabu man qaba warra ameen jedhee fudhatu miti. Ammoo Abiyyiin obbo Abdata ta ummataatti deebi'aa ta amma beetee abaa'oo fi kafaa'oo ummatumaaf illee ibsuudhaaf akka burjaajii keessa hin galchine haga ammatti waan abroonnatii kana keessa abaa'oon hirmaatee hin jiru. Kafaa'oon hirmaatee illee hin jiru. Gaafiin keenya immoo gurmuun tun Oromoon fayyaddu Oromoodhaaf rakkoo taatii uummata Oromootiif diinina haa kennuudha malee gaafiin keenya hirmaattanii jennee isaan qeeqaan jiru kan akkasitti haa nu hubatan uummanni keenya. Haa galatooman illee addi bilisummaa Oromoodhaa honestly yoo dhugaa barbaaddee hoggansi Daawudii Saadaaftii fi hoggansa Maraaraadhaa umrii tanaan seenaa isaanii legacy isaanii kana achi keessa galanii xureessuu dhabuu isaaniitiif bakka jiranitti salaamtaa kennaaf jechuudha. Haa galatooman. Dhugumattuu bilchinaa fi abbummaa isaan nu garsiisan. Haa taatu ammoo achitti waboon beetee maqaa isaaniitiin namni qaama achitti argamee jira jechuudha. Aktivistiis argamee jira. Waboonis maqaan keessaa ta'u waboo sanii yaaddoon itti ta'aa jira. Afaanii baafatanii maal irra dibaa goonee dabruu hin dandeenyu. Gabbahee akkuma addi bilisummaa Oromoodhaa beetee irraa beetee qorrifatee alatti hafetti Kafaa'oon irraa alatti hafetti ibsallee akka nu kannatan gaafannetti yoo beetee abroonnatii san keessatti qaamni hirmaate ka waraana bilisummaa Oromoodhaa bikkan buune taate bikkanuun bu'uu jaanii lafa kaayachuu tokko.
Lammaffaa amma boodallee beetee abroonnati kana hin deeggarru jaanii maalii fi beetee waan burjaajiin qabne waan ifa galatee irra dibaan qabne waraanni bilisummaa Oromoodhaa maalii fi uummata Oromoodhaatiif kallattii kan dadhabe. Maalif hoggaa jenne irra deddeebi'anii teessoo abroonnati irratti jaalmarroonis ni dhufa jechuu turan. Guyyaa sana ammoo jaalmarroon hin dhufne. Jaalmarroon haalli naan ajjaa'u ji'eeti hafe nama isa bikka bu'u ammoo abaluu bikka buufanne jaanitti kaayanii jiran. Kanaafuu gaa beetee isaanis gaa qeeqa jalaa bahuu hin danda'anii jechuudha. So asirratti Jawaar qeenee woboon akka hin jirrettis bira dabruu hin dandeenyu at least Jawaar Mohaammed nama dhuunfaadhaati aktivistiidha bakka fedhe dhaabbachuu danda'a santa isaati ammoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa dargaggeessi arra daggala keessa jiru kana didee falmataa jira. Namni arra qawwee qabu ka gaara jiru ka abroonnati dura dhaabbate malee ka abroonnati gurgumuu godhachuu barbaadu kan beetee hidhatee waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru natti fakkaatu. Kanaafuu gaa dubbii kan akka nuu qulqulleessan hirmaatammoo hin hirmaanne lammaffaa amma boodoo ejjennoon isaanii abroonnati irratti maal akka ta'e akka nu ibsan gara keetiin dhaamsatti dabarsituuf maali waraana bilisummaa Oromootiif. Dhugaadha. Ani waraana bilisummaa Oromoo gaafa jennu waraanni bilisummaa Oromoo dhiiga madaatiin ijaaraman lafee Taaddasaa Birruu irratti ijaaraman fedhaa fi kaayyoo kaleessa hayyoota Oromoo gurguddoo sanaan sararamtee lafa kaawwamte sana bakka hanga of deeman warra kana wajjin hirmaachuu isaanii nan hin beeku. In hirmaatanis jedhee yaadu warri immoo karaa adda addaa kaayyoo kanarraa maquuf of maqsanii gara barbaadanitti of moggaasanii waanuma har'uma lafa kanarratti ammuma bixxilamte ofii isaaniitti bixxilanii tolchan fakkeessanii gadi ba'anii karaa adda addaa haasaa adda addaa goggoran kuni inni sun uummatuma Oromootiif dhiifnaa waraana bilisummaa Oromoo kaleessa kaayyoo sana qabatee manaa bahe sun dhugaadha moo namootuma muraasatu achi kana godhaa dubbii kan akkuma jetteeyyuu ani dhaamsi kankoo uummata Oromoo afaan hin faajjeessiina waraana bilisummaa Oromoo ani beeku nuti beeknu akka inni kaayyoo dhugaatti jiru ani beeku dhimma kana ni balaaleffata. Dhimma kana warri kana hin balaaleffannoo jiraate yookaan wajjiniin taa'ee nurratti mari'achuu saba Oromoo irratti mari'achuutti jirate yoo jiraate gadi ba'anii eenyummaa isaanii beeksisuudha. Yoo ta'u baates nuti beekuu waan nu rakkisu hin jiru. Uummanni Oromoo beekuun waan isa rakkisu hin jiru. Yeroo gabaabaatti eenyummaa ofii mirkaneeffachuun isaanirra jiraata. Nu mooksuu nu gowwoomsuu dhadhaa wayiitti diddibanii bira darbuu hin jiru kana booda. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun ilma Oromooti, ilmaan Oromooti, Oromiyaadhaaf, Oromoodhaaf lubbuu isaa kennee qabsootti jirudha. Waraana iddoo barbaadetti hirkatuu miti. Waraana fedha saba sanaarratti hundaa'ee hojjetudha waraanni bilisummaa Oromoo. Waraana abbaan barbaade akkuma nama akaawii ammaarratee ittiin taphatu yookaan immoo akka nama farda qabee luugamee yaabbatee ittiin deemu. Yaabbatee ittiin deemu OPDO irratti raawwate hin jiru kana booda. Warri kuni warra Oromoo ganan ta'u warri kanarraa adda ta'anii yookaan immoo dhaqanii namatti hirkatan malee waraanni bilisummaa Oromoo ni beeku. Kunoo morma Finfinnee jalatti Oromiyaa guutuu keessatti kokkee diinaa hudhee qabee waan inni raawwataa jiru ni argina. Ammas immoo dhimma kanarratti isaan nama bakka buufatan qabu. Kan bakka buufatanii isaan hogganu qabu. Isaan innis gadi bahee dubbachuu ni danda'a ta'a. Kanan beekan waraanaan beekusuma kana waraana laman beeku namoonni garuu hirkachuu danda'u deemanii isa sana akkuma jette sanumaaf dhiifna yookaan immoo yeroo itti nu deebisaatti deebina. Kanumaan bira darbasa kana.
obbo Abdataa wanni si hafe kan ammachuu barbaaddu yoo jiraate carraa maayii siifin kannaa yeroo dheerallee hojii haasa'unne uummanni Oromollee gaasumaanuu kuni yaada Abdataati. Namni birallee akkasumatti carraa keessaniin dhuftanii asirratti yaada keessaniin maachuu hin dandeessanii mariin itti hafuftu. Mariin biyyoolessaa kun ta'amma nuti Abdataa hojii goone tana. Mariin biyyoolessaa ta'amma isan beetii akka maatiitti mana keessa godhaa jirtan kana. Ka ollaan ollatti godhu kan hayyuun hayyuu hojii taa'ee qabsaa'oon qabsaa'oo hojii taa'ee qeeroon qeeroo hojii taa'ee qarreen qarree hojii teessee haasoftu. Kanumaatu gaacobee galaana tahee tokkummaa keenya san nu uuma. Haa mari'annu haa wal qarru waan nuti as deemaafillee haa qophoofnu sagantaa keenya xumurannaa. Obbo Abdataa carraa maayii san ilaadha. Maaltu hafe? Iddoo galatoomii waan baay'ee irraa soofne irraa dhugaadha. Yaada kootii kan inni irraa haasa'u. Haa ta'u immoo maal jedha mammaaksa tokkotu nyaadhu fira keetti garagalii liqimsii jedha. Isa sana Oromoon wallaaluu hin qabu. Oromoon maallaqa xiqqoof jecha namni dhiigi isaa Oromoo ta'e dantaa xiqqoof jecha saba isaa gurguruu kana dhiisuu qaba. Dantaa xiqqoof jecha ija babaasanii seera inni qabu sirna inni qabu kana karaarra jallisuu dhiisuudhuma qabu. Wanti kun baay'ee nama quuqa, nama guba, nama madeessa. Ani ifatti dubbannee takka kanattiin yaada nu keessa jiru dhageessifannaa haati Oromoo boo'icha ijjishii camcaammee boo'icha malee karaa iddootti mattu abbaatti mattu hin qabdu. Maramaan ishii keessaa midhaan hin qabdu, daara ofirraa hin qabdu, qullaa ishii deemti, kadhattuu taate haati Oromoo. Oromiyaan sirna akkasii kana keessa jirti. Oromiyaan har'a akka isaan amma yaadan kana uffata mimiccatanii karabaataa keewwatanii marii maalii jedhan kan ishii kana wajjin hin teenyee too mari'anne haadhotii kana wajjin hin teenyee yaada toorraa fudhanne sirna ijaarrannee qabnu wajjin hin teenyee wanillee karaarraa maqatee karaatti sadeebnee too wajjin hin mari'anne sirna kanatti eenyutti dhabne gootattamiitti dhabne dargaggeessa akkamiitti dhabne qaroo akkamiitti dhabne. Sirni sun waan akka barbaadametti abbaan barbaade diiguu danda'uudha. Kaleessa meeqatti yaalamee kufe har'a diigamuu hin danda'amaa. Kanafaa ilaalameet sila akka kanarraa qoratamee nam aktiviitii uummata isaatii dhaggeeffatee uummata isaa wajjin dhaabateetu waan sirna qabnu sana. An amma hogganoonni dhaaba ati maqaa dhodhooftuu kun kana baa'oo kan qabaa'oo dirqamatti kenname dirqama baatanii dararaa isaanitti dhufe, du'atti dhufe, hidhaatti dhufe sana hunda baatanii imaanaa uummata sana baatanii deemuu isaaniiti malee kan kiisii isaanii keessaa baasanii waan barbaadan kiisii isaanii keessatti akka galfatanii miti. Kan sabichaatu uummata ilmaan saba sanaati hogganoonni kun. Hogganoonni kun illee dogoggora qabaatan sabichi gurfatee warra deebisu warra kireeditii guddaa qaban sana keessa. Maal gochuudhaaf yeroo kana keessatti yeroo Oromummaatti bitaa mirgaa waraabessitti yuusaa jiru kan. Oromoo nama ta'e bira. Oromummaa gaafa jedhamu alattis biyyattis jechuudha bira. Hundee Oromoo ta'e nama dhalate. Kanammoo kaayyoo Minilik ture kanatti bakka ga'uuf deema. Bara kanatti nuti dhaadatamu kana keessatti achi ofirraa qaqqabuun kun uummata kana boochisuun kun dhugaatti baay'ee nama gaddisiisa. Kan akka dhaamsaatti uummata Oromoodhaaf dhaamu. Uummanni Oromoo har'a maqaa adda addaatiin karaa gibiraatiin karaa maaliitiin gadadamaa jira. Amma namni duratti sangaa mi'a lama mi'a sadiin qootu har'a qarree walitti hidhatee sangaa tokko walitti fidee ittiin qotee jiraata. Har'a isa tokko qotaa borummoo isa tokkotti ittiin qota. Isayyuu tokko dhufeerraa fuudhee qalata. Gaachana sirnaa jedhanii uummata Oromoo kana keessatti bobbaasanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuudha akka waan woboo fakkaatanii woboon uffatanii uummata kanarraa sangaa isaa fudhatanii qalanii nyaataa turan. Saawwa dhaltu irraa fudhatanii qalanii nyaatanii yookaan immoo horii amma kanaa fidii jedhaniitu waan qabu sangaa sa'as gurguree akka isaa duwwaatti hafee yeroo itti inni boo'ichatti jiru ilmoo isa jala jirtu maalan itti kennaa jedhee boo'ichatti ni jiru. Oromiyaa keessatti abbaan of ajjeese meeqa akka ta'e beektuu dhiiru.
Abbaan hedduu tofajjeeseera waan ijoollee itti kennu dhabee otoo ishiin akkanatti boochuu anas taa'ee kana laaluu hin danda'u jedhee kan of balleessanii jira. Kanatu nutti jira. Kanarraa fatanii achi adda adda harkisanii gamtaa isaa olii gad harcaasanii rakkoon gadadoon kun akka nurra turu gochuu irratti warri bobba'an kun akka isaan nu dhiisan warri hidhata wajjin hin qabdan warri wal beektan nu dhiisi. Aangoon kan uummata Oromooti. Aangoo fi jaba baaftoota kan uummata Oromooti. Warri hogganoonni amma poozishinii adda addaa irra jiran kun bar dhufanii marcuma sana yaabbachuuf hin jiran. Uummata Oromootti kennuuf deemu. Dhugaam isaan amani seerri Oromoo adeemsi qabsoo Oromoo isa kan. Uummatichatu amma ammaatti nu dhamaateetta garuu kan sirra akkanatti nu bulchummaa balu jedhee filatee bakka buufata malee dhugaatti abbaanumti barbaade waan tolfachaan ma dhufee aangoo sanatti yaabbateera taa'ee akkuma bita bittummaa isaa amma nurra jiru kana ammas uummata Oromoo akka barbaade bulchachuuf miti. Uummanni Oromoo kan aangoon kan isaati. Kanaaf sirni gadaa kan barbaadamuuf, kanaaf sirni gadaa kan jaalatamuuf. Kanaaf uummanni keenya kana ofirratti eeguu miti aangoodhaaf warra jaba baasuu yoo jiraatan dogoggoroodha. Yaada isaaniitiin gargaaruun sabummaadha. Qabeenya isaaniitiin gargaaruun qaamaan irratti hirmaatanii gargaaruun sabummaadha, namummaadha. Kanaa alatti garuu gamtaa isaa caccabsuun dhaqanii namatti hirkisuun ofii hirkatanii nama akka isaa gowwoome yookaan nama wayiin mooksuu danda'an yookaan immoo nama warra kunoo identity crisis ofirraa qabu kana 50-50 kun gara kanatti immoo gara kanatti hirkadhaadhaan warra kan fuudhanii geessanii namatti hirkisanii uummata Oromoo fakkaatee immoo achas bahee nutti wanneedhu kun uummanni Oromoo kana qulqulleessa sirriitti beekuu qaba. Warra kanas meedicha iyyuutti kaa'ee kan dhiiga Oromummaa isa keessa hin jirre Oromoomsee lafa kennee fi manatti ijaaree waan qabu waliin sheerii godhee jiraateera Oromoo. Isa immoo hanga tokko of keessaa dhiiga isaa qabu qarachuu qabaa, deebifachuu qabaa, qajeelfachuu qabaa. Uummanni Oromoo yeroo itti dubbatatu malee yeroo itti callisee abbaan barbaade isarraa sirbuu miti yeroon kuni. Ani kan mandhaamaa fi uummanni Oromoo bakka jiru dhimmoota hin malle dhimmoota akkasittiin ka'anii saba kana rattisan danqaraatti ta'an kan ofirraa ittisuun dirqamatti ta'a. Dubbatadhu ofirraa dhoowwi waan barbaaddu sana karoora lafaa qabdu kaayyoo lafaa qabdu sana akka inni bakka ga'u irratti hundi keenya irratti hojjennu jedha. Galatoomaa isinillee akkasittiin carraa kana naa kennuu keessaniif hedduu ulfaadhaan jedha. Galatoomi fallugaa sagantaa keenya kanarraa irratti gaa kan qabannee dhiyaanne xiinxala siyaasaatii fi ogeessa dippiloomaasiidhaa obbo Abdataa Homaati. Gaa waa hedduudhaan nu dhaamanii haa galatoomanii haa ulfaatanii ilmaan ayyaa xumura marii keenya irratti waraabessi kaleessa tokko tokkoon si nyaachaa ture. Har'a immoo kulanee gurmuu jaarate sitti as deemaa jira. Kanaaf gaa dammaquu qabda. Jaaramuu qabda, hidhachuu qabda, falmachuu qabda. Yeroo dharraatun yeroo wal qabannu malee yeroo beetee miilika abaaraa zammana kaasetti hirkannu miti. Kontraadikshii akkanaa kan isaa bahuu qabna. Mallas Zeenaa irratti qabsoofne Dabratsiyoon firoonfachuu hin dandeenyu. Nuti 1,80,000 yoo wal qabanne ittuu naa jabnu ilma namaa. Yoo gurmuun barbaachifte ammoo nama akka keenya gabroome hedduudhaatu jira. Kakaayyoon keenya wal fakkaatuun obboleen keenya sabaa fi sablammii beetee walqixummaa ilma namatti amanan hedduu jira. Warri nagaa akka keenya miidhamee oduu jiru warra nama qalee warra gumaadhaa ammoo itti gallee firoonfachuun kaleessaas dogoggora, har'aas dogoggora, boruus dogoggora akkuma caaluun jee har'aas Barus iftaanis diina Oromootiin gaa sagantaa keenya xumuranna aga qophii kana fakkaatu waliin dachaanutti obbo Abdataa fi akka duwwaltillee shabboo teeknishaana keenya galatoonfannaanis gaamme shabboo miidiyaarraa aga qophii kana fakkaatu waliin dachaanutti hedduu san jaalanna nagaa waaqaa keessan utiraatan kee.